Tole nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu akkam ooltan akkam bultanii viidiyoo kana waraabuudhaaf kananii murteessee fi haalota gidduu kana lammii biyya Itoophiyaa ragaa jiran garaagaraatu jira akkasumas immoo keessumaa namoota sababii kiristiyaana ta'aniif bishaanitti gadi darbatamanii akkasumas immoo sababii kiristiyaana ta'aniif namoota ajjeefaman isa jedhu irratti xiyyeeffadha rakkoon hedduun yoo jiraate jechuudha waan san irratti dubbadhamma. Akkuma hunduu keenya dhageenyu gara nama 30 kan ta'anii kiristiyaanonni biyya baqatanii jireenya fooyya'aa barbaaduuf gara biyya Awurooppaatti deemaa jiran Liibiyaa keessatti haala nama gaddisiisuun ajjeefamuu isaanii argineera. Viidiyoo isaanii ilaallee hirriba dhabaa turre hundumti keenya iyyuu kun waanta baay'ee nama gaddisiisudha. Waaqayyo lubbuu isaanii hamaaru jechuun jaalladha. Asirratti meesejii gabaabaan dubbachuu barbaadu. Kan meesejjiin kun xiyyeeffatu tokkoffaa namoota ICC'n sirriidha jedhanii yaadanii tarii garaa isaanii keessatti deeggaranii yookiin immoo gadi baasanii deeggaranii lammata immoo kiristiyaanota tan dubbadha. Amantiin kiristiyaanaa kun inni fannoo isaa uffatee jiru kun jechuudha. Fannoo agarsiisuu barbaadeetu hin taane akkasidha. Kiristiyaanummaan du'a irratti ijaarame silidhumayyuu. Ajjeefamuu gooftaa Yesuus Kiristoos fannifamuu isaa irratti ijaarame du'a mo'ee ka'eetu jennaan isa duukaa buune jechuudha. Kanaaf du'uun amantii kiristiyaanummaadhaaf wanta haaraa miti sanadha iyyuu. It is our essence, it is our identity. Eenyummaa keenyadha iyyuu sun. Nama hin ajjeefnu, namni nu ajjeesuu danda'a, namni nu jibbuu danda'a, nama hin jaallannaa, namni nu ari'achuu danda'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa sababii buunee fi du'uun ajjeefamuun waanuma jirudha. Yesuus Kiristoos hin fannifamee Phaawulos fa'in ajjeefamanii Istifaanos dhagaadhaan rukutamee Phexros gadi galagalfamee fannifamee biyya keenya keessatti immoo amantii kiristiyaanummaa bara dargii keessa iyyuu namoonni amantii kiristiyaanummaa kanaaf lubbuu isaanii dhaban jiru. Fakkeenyaaf namoonni akka luba guddinaa tumsaa fa'aa waaqayyo hin jiru gaafa mootummaan jedhu lakkii waaqayyo jira jedhanii dura dhaabbatanii jechuudha. Kanaaf tiyooloojiin nuyi hordofnu amantiin kiristiyaanaa amantii du'aan dhaabbatu tun taane gaafa namni tokko dabalaa baay'achaa wal horaa deema iddoo dhiigi namoota sanaa dhangala'etti waldaatu ijaarama. Liibiyaan kan waaqayyoo ta'uudhaaf adeemti jedheen yaadan. Barri kuni bara disaasterii bara yaaddoo bara cinqama nutti fakkaatu malee yeroo itti waaqayyo amantii kiristiyaanummaa ol kaasee dhaabuudha jedheen amantiidhaan dubbadha. Jaarraa kana keessa yeroo itti namni wal hubatu yeroo itti namni waliin haasa'ee walii galu keessa bara toleransiin guutummaa biyya lafaatti lallabamu keessa akka kana ta'uunsaa wanta baay'ee nama gaddisiisu haa ta'u malee amantii kiristiyaanaaf kun wanta haaraa miti. Du'i isa gara jireenyaatti nama dabarsuudha malee isaati du'i iddootti jireenya dhaabbatu miti. Hundumti keenya iyyuu duuna obboloota ko isinittan hima waan tokko yaadda'ina du'an sodaatinaa isin du'i jira hin duuna akka itti duunu garuu irratti dubbachuu dandeenya. Kiristoosiin fudhannee Yesuus Kiristoosiin duukaa buunee du'aa murteessuun mormi keenya gorra'ame isaa duunu akka kamittiin iyyuu haa duunu kaanseriidhaan qabamne haa duunu siree keenya irra ciifne haa duunu akka kamittiin du'uu dandeenya. Garuu Yesuus Kiristoos duukaa bu'ee namni du'ee sodaa waan tokko iyyuu hin qabu. Warri wanta kana hojjetan dogoggorri isaanii inni guddaan inni isaan hin beekne amantiin kiristiyaanaa isa kanaan hin dhaabbatu. Amantiin kiristiyaanaa kanaaf jedhee gara amantii isa sanaan naqu namoota baay'eetu gara amantii kiristiyaanaatti dhufayyuudha amma kana booda jechuudha. Inni kun amantii kiristiyaanaatti nama waama jechuudha. Yesuus Kiristoos du'eetu jireenya nuuf kenne. Kanaaf akka kanatti amanna. Namni tarii jibba namaa guddaa qabdan namni namaa mormitan namni nama dhaggeeffachuu hin dandeenye namni qooda namaa wal mormitanii wal hubachiiftan yaada keessan namatti himtan nama ajjeesisanii jedhu yoo jiraate waaqayyo isin haa gargaaru. Waaqayyo warra ICC gara hubannaatti gara waaqayyoon beekutti isaan hafiduun jedha. Kiristiyaanonni yaaddoon qabaatinaa Yesuus Kiristoos nu wajjin jira akka kanatti isaaf jenne jiraachuutu nuuf ta'a jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama. Ameen.